WhatsApp haaraa irratti update haaraa irratti wanta ida'ametu jira. Meta AI waan jedhamu fidde jechuudha. Kaampaanii Facebookitti wanta kana fide yeroo ammaa kanatti namni hedduu AI kana jiruu isaa keessatti fayyadamaa jira. Fuudhanii WhatsApp keessatti ida'an jechuudha. AI wanni jedhamu kuni sammuu namni uume kan nama wajjin haasa'ee deebii namaa kennuu danda'u. Barattoonni Ani viidiyoo kanarraa mureetan fidee viidiyoo kana dheeressuun barbaanne daqiiqaa tokko kan isaa oliyyuu taanatti fakkaata kan gurbaan kun haasa'u gurbaan kun beekamtii qaba yookaanis immoo cimaadha jechuudha. Waan dhugaa dubbataa jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan ijoollee baay'een sodaachaa jirtu. Haappiin kun haappii hin taanedha yookaanis immoo viidiyoo isin gaalaarii keessaa qabdanii akkasumas immoo viidiyoo suuraa waan adda addaa fuudheetu maxxansaa hiccitiidha isin irratti hidhatanii jiru jettanii fa'aa odeessaa jirtu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko tiktookii irraa fi feesbuukii irraa akkasuma yuutuubii irraa illee odeessaa jiru jechuudha. Kuni dubbii sobaatiif. Haappiin kun faayidaa guddaa qaba malee miidhaan qabu jechuudha. Haappiin kun waan isin wal'aaltan waan isin hin beekne akkuma gurbaan fiillafiitiitti jedhe jechuudha. Dhageessanii jirtu viidiyoo gara fiillafiitii jechuudha. Barnoota adda addaa ittiin barachuu dandeessu jechuudha. Haappii kanaanii waan sammuu keessan keessa jiru waan adda addaa sammuun keessan baatee jiru kanatu gaafattanii haappiin kun isinii fiikaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan miidhaa qabu miti waan faayidaa qabudha malee isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen tokko tokko madaamiitu hidhatee isin irratti hidhanii jiru gaa of eeggadhaa gaa akkana taane kaa banne kaa wayyoo jedhanii mankaraaranii iyyanii intinii ta'uu jechuudha. Maali wakabaan ammana ga'u somna ammana ga'u kun maayinni isaaniini daxxanii sobdan jettanii warroonni yeroo tokko tokko anaanin sobdanaan jetta yortii isheen harkaa milixxee keessa buutu taasa milixxee keessa buuti malee utuun hin beekin utuun beekuun keessa buusa keessan buusu bar kanaafiyyuu kun viidiyoo kanarraayyuu mana barumsaa dhaquu isin hin barbaadu haappii kana qabaannaan mana akkaataatti haappichaa ani keessa galee ilaaleen jira waa hundaallee ittiin dubbadheen jira akkasumas immoo waan hin gaafadhe gaaffillee dhugaamoo soba kan ta'u xiinxalaan ture jechuudha. Kanaafi asirratti fideesni argisiise jechuudha. Gurbaan kun waan dhugaa dubbate waan sobaan hin dubbatu gurbaan kun jechuudha. Ijoolleen keenya garuu baay'inaan sobaa jiru jechuudha. Haappii kanarraa hafeegaa haappii madaamiin hidhatte kan isaanii irrattis dhufee jira akkoo kan keenya bichaadha moo kan hundumaa irratti gadi bu'e waasaappiidhaa fi maannoo misiinjerii jedhan ankoo garuu misiinjeriin hin qabu. Waasaappii qofa qaba garuu jechuudha hin sodaatina waa hundumaa sodaattanii intini hin ta'inaatu hubattanii addan baafatanii inni jechuudha googilii yookaanis immoo silkiin kun seera mataasaa qabaa jechuudha. Kaampaaniin iimoodhaayyuu iimoon amma fakkeenyaaf gaafa tittaasoftu iimooni gaafa amma fakkeenyaaf namni viidiyoo si waraabbata duraanii jechuudha. Amma jechuun akkaataa itti cufattee viidiyoo sana namni si waraabuu hin dandeenye akkaataa itti namni sagalee kee waraabuu hin dandeenye seera haaraa baasee cufamee jira jechuudha. Ofirraa cufuu dandeessu yoo ofirratti bantanitu rakkoo isin waraaba malee inniyyuu sababii kanaatiif baasee jechuudha. Kanaafiyyuu appilikeeshinii hin taane silkii keessan irraan dhufuu jechuun sodaattanii pherephiramtanii hin raafaminaa jechuudha. Madaamiin nurratti hidhate bakka waasaappiidhaan hin haasofnu waan iccitii hin haasofnu waan iccitii silkii keessan keessa maa keewwattu silaas ijjammar. Waanuma iccitii silkii keessan keessaa maal fuudha tasa isin hirkaa baati yookaan immoo isin amma fakkeenya rabbi isin eegu malee amma tasa kimbil jettanii duutani silkii keessan tasa kimbil jettanii fuutan silkii keessan kana bor namatti itti fayyadama indee saniifuu silkii keessan keessatti waan badaa baattanii hin deemna ijoolleen tokko tokko waan badaa sinaafetu qorra noo ifa dhaabachaa kolfee dhugaa rabbi ijoolleen tokko tokko waan badaa baattanii deemtu silkii keessan qulqulleessaa dhugaa rabbi tasa yoo hin du'e jedhaati yaada silaa hin duunaan beektu mitire beektu ijoolleen tokko tokko akka duutan hin beektanii dhugaa irraanfattanii jirtu saniifuu jennaanii waan kosii waan inni isin hin barbaachifne silkii keessan keessanii hin taa'inaa of keessaa qulqulleessaa jechuudha. Malee baay'ee ulfaata bara dhugaa rabbii malee baay'ee ulfaata inni kun qallaaliidha hin yaadda'inaa hin sodaatinaa isa jedhamuuf hin fidiyanillee gurbaa kanarraa arge jechuudha. Kanaaf isan akkas jedhamu akka jibde sobde amma immoo afuuftu jedhe see afuufanii afuuftu naan jetti tokko. Mana afuufaan abidda afuufaan olaam dhugaattu dhugaa keetti abidda hoo afuufaan olaam waan kan biraa afuufaan jiru bar afuuftuu sobduu itti kijibduu isin kijibduu caala isin caalte jirti
Garbisummaa kijiba nama barsiiftu. Isintu kijiba nu barsiise. Jaallannee miti bara amma ijoollee yuutuubii qabanii ijoolleemti yuutuubii kireeti godhatanii viidiyoo irra gadhiifatanii jiran nama narrabsanii bara isaan hin beeku. Harka dhibba keessaa yoo baay'ate persentii dhibba keessaa yoo baay'ate persentiin 50 ol yuutuubii qaba. 50 gadi immoo yuutuubiin qabu. Amma beektanii warri yuutuubii qabanii hin beeku. Rakkoo hin beeku nama narrabsan isaan. Isaan rakkoo yuutuubii beeku nama narrabsanii warra rakkoo yuutuubii hin beeknetu nama narrabsa. Maallaqaan nama narrabsitu birriidhaan nama narrabsitu. Subhaanallah. Wayyoo rabbisnaa qajeelchu wallahi birrii waan nama narrabsitu sin birrii dhabarnis ittiin nama narrabsitan kun birrii gansaba. Isa birrii kana jettanii ijoollee keessan gattanii biyya baatanii inni haadha qabdu haadha keetu bishaan laattee fi buna danfiftee fi qoraan naqxee fi waan gootee fi utuu hin quufin biraa baate immoo darbite heerumta birriidhaan nama narrabsitaati yuutuubii kireet godhattee baattee deemte birriidhaan hojiitti hojjechuu dhiisteetu birriidhaan nama narrabsitu jechuudha. Kanaafuu asumarraan ijoolleen lakkoofsa kenni yuutuubii nu bani jettanii yuutuubii isinii banaan jira. Ijoollee baay'eedhaan banaayyuu jira argina asirratti baree garuu isiniif hin bana rakkoon qabu lakkoofsa keessan qubee afaan oromootiin naa barreessa malee xalaatan qabaam naa ajjeesuu deemti. Nafitti asii lakkoofsa asirratti gadhiisee jennaani hundumtu dhufe mataana oofa beektanii akkatti viidiyoo dalagadhullee hin qabu. Na oofu gara ijoollee dhaadhee galgala viidiyoon dalagu natti dawwalaniitu. yuutuubii banii akkasumas injirii keessa dhugaa rabbii sa'aatii tokko oliin tura jechuudha. Bakka viidiyoo dalagadhu bakka isaaniitti yuutuubii barsiisaa viidiyoo Abdullaapiyoon sheer godhas nu galuu didinaan jedhu akkasitti isaan argisiisa. Kanaafiyyuu nama tokko lama miti kan na gaafatu qubeedhaan lakkoofsa keessan barreessaan hundi keessan yoo akka fayyadamtan hin barbaada akka isin miidhamtan hin barbaadu dhugaa rabbii yuutuubii baattanii deemtanii ittiin nama rabsitu. Banadhaa hojii ittiin hojjedhaa yeroo keessan hin gubinaa wallaahi waan margitan dandeettii qabaattee dhabdee waan margite birriidha waan ta'eef maaliif birriin biyya haadha keenyaatii nu baasee biyya keenya biyya abbaa keenyaatii nu baasee hojii madaamii nu hojjisiisaa jira hojii hormaa jechuu birriidha. Birriin immoo maal laman goone birriidhaaf jettee akkana taate birriif jedhanii lubbuu ofii dhabaan jiranii joo. Birriif jecha waa meeqa ta'an jiranii kaniin birriif waan taane maaliif hin ta'areesh birriif jedhee ilma koo dhiisee ba'e birriif jedhee maatii kiyya dhiisee ba'e birriif jedhee waa meeqa dhiisee ta'a jechuudha. Kanaaf jennaani birriif jettee hin jedhinaa gaafa jettee nama rafe birriif jettee sobdi birriif jedhee kaniin hin sobne maaliidhaan sobare birriif jettaniis affaasaa ijoollee shinti beetii dhiqaan ooltanii. Shinti beetii dhiqaan ooltanii affaasaa ijoollee laaqaan ooltaniisin. Kanaafuu birrii waan naman goone hin qabdu. Saniifuu birrii baattanii nama narrabsina. Yuutuubii banadhaa hundi keessan itti fayyadama wal guddifna viidiyoo walii daawwanna. Kalaas kanuma guddinni. Birrii harka keessanitti baattanii ifaa nama kadhattu namni tokko fa'a. Birrii harka isaatti baate birrii nama kadhata. Hojii hojjedhaa dhugaa rafna kaa dammaqaa hundi.